gubar jarri abdii. Maaniif imaaratu ni dala iduu misila imaaran jala jiru sun namni irra dala. Ni dalagaa Oromoon irra galti. Masriin irra galti bara. Abootaa eega. Wallaahi garuu takkaa hin xaraganii takkaa hin maanii hin jedhani. Ni gala namni. Maas qoshashan ganda kanaa achitti qabama. Yaa achitti walitti qabama. Naa Fatiyaan bakka galtu laa ilaaha illallah minaamin jedhanii ganama akka abbadaa turani abdiin gizeetti himu. Garuu qofa wanni si kadhadhu abdiin irraa dhorke ammayyuu. Si galee waa takkan barbaadu wan. An dubbii dhaabi jennaan inuman dhaaba. Si galee garuu abdiin irraa dhorke. Namni takka jireenya koo gareen alaaquu hin danda'u. Hangan du'utti duuniyaa kanarra jiraannaan nama takka nama lamaa miti nama 20 wal nyaataatiin deema. Bas duunaan immoo nan du'a. Kanatti himi. Inni sagalchuun jiru. Ebeluudhaan asliidhaan wallalte haadha faaxeedhaan wallalte xuri haadha faaxeedhaan gargaaruudha rakkoon qabu nuti araaramuu dandeenya namni wal ajjeesee namni billaa walitti kaayayyuu ni araarama si galee walum tirfiin barbaaduwan kanaafi sin kabajaa sin jaalladhaa galatoomii waan hundaaf nama waylolini rakkoon qabu. Of duraaf illee nama yoo wallolta walii madda yoo dandeettan namuyyuu ahalii itti dhiyaatu qaba. Yaa. Akkasuma iyyaawee ta'in maqaa isaaniillee gaarii miti. Yaa ka ajandaa sassaabbachuudha Fatiyaan itti balleessitee jirti isin dhadhaana dibaa turte. Dhadhaana dibaa turte isinis na arrabse kalas baqa allaqa nagaru. Qixaaxamuu taanaan immoo lamman keenya iyyuu ni qixaaxamna. Kalas isa rabbiitu murteessa malee namaa miti kan Fatiyaa jireenya Fatiyaa irratti namni takka natti murteessuu hin danda'u. Namni takka abdii miti. Galee akka hawaasaatti immoo diyaaspooraan jedhini namni si jala taruun jiru ani nama wajjin jiraataa jira hanga har'aattis galee na dhorkinaan nama dhiisu itti fufnaanis immoo rakkoon qabu. Itti fufnee mana hidhaa waliin seenuudhaami mana hidhaa kan isin namuu kan fiigu mana hidhaati waan waraqaa hin qabneef kanaafuu rakkoon qabu. Rakkoon qabu sadarkaa sana hin geessan inshaallah. Indumata yoo danda'ame indumata wanti hin danda'ame si jammar wal arrabsitanii harkaan illee waliin qabanne akkanatti walitti gamtanii namni wal jedheetu dhadhaadhama sun rakkoon qabu salphaaman. Nagari akkanumatti namni miidiyaa kun akka abbade malee nagaru qallallo. Warri miidiyaan akka abbanne abdii qofatu akka abbadaa jira akkasiin illee jabaattu kan godhaa jiru abdii. Rakkoon qabu dhiis abdiin hiriyaa kennaan ta'eef jecha takkaan dhaabata inni. Yaa narraa dhaaba kana booda isaanaan jedhu akka hin dhageenyaan gurri koo bas wanta akka barbaadu waan naan jettu immoo sin dhagaa silas naa bilbilteetta. Hammas ta'uu ani wanta akka rakkoo hin qabu ani kana booda hin dubbadhu akka isinis baatee na arrabsine egaa sodaadhaaf hin dhiisu ani. Anis hin arrabsu. Wallaahi hin arrabsu ani. Ashmuurii illeettu dubartiin ashmuuriin beekamte akka ati jettu ani ashmuuriis hin dubbadhu hin arrabsus hin tuqus bakka. Akkasuma. Bakka. Kanuma innante illee komantiidhaan bakka hin abbaabaasina haadha baatatti natti akkasii Fatiyaadha natti akkasii jettanii nagarii noo isinaan nu hima qabbaneessine bilaashii walafatti baddanii akka har'a miira keessa galchitanii ijoollee ati sodaattu ati onnee qabda ati sodaattu ati onnee qabdattanii waliin na hiitan san gaarii miti. Isin guyyaa isinirra ga'e isin aarsaa nageenya caalaa akkasitti hubadha. Akkasii bakka rakkoon qabu yoo jedhe. Kompliinki meeqa godhan naa laala. Kompliinki meeqa godhan qofa naa laala uummata kana. Tokkummaa walitti naquun jira moo qofa. Tokkummaa. Maal dalagaarta? Gabaasa wayitti jirre nuti ila amma maali beekta oo namni du'e hojii kiyya reeffa fide saqqaluun hin du'e jedhee gabaasuun akkasitti hubachuu qaba warri jala jirullee. Ati miidiyaa gabaasuun kee bareeda ta'e aarii kee keessa baatu tan balleessite akka miidiyaa tokkotti. Maal lafa buleeyyii ta'uu isaa sirriidha barri dogoggoran qabu reeda ati firoomummaa obbolummaa yoo taate malee. Umrii isaanii beekta. Lafa bulaniiru reedi jechuun obbolummaa ta'e rakkoo. Obbolummaa miti lamaan humnaa qixxaansha.
Allah. Hin bulle si jedhe neerumne ijoolleen maal taate? Obbolummaan siin jedhe bari obbolummaan siin jedhe adda baasee miti jaruma lachuutiif an siin jedhe malee bar. Jara lachuu rakkoo irraa qabdare akkaataa fi argatte. No jarri lacheen ila Talaata kee lamaan bakka tokkotti argatte. Haati faatee? Atama maal goote beektaa tokkummaa? No haati faatee. Dhakaa tokkoon simbira lama haleelte. No haati faatee maa inni beektaa? Isitti meera maa sagaleettu qabeera manguddoo ta'u isitti sagalee qabeera dhukkeen irraa kaafte kanuma qofan jedhe ati nama guddaa nama narrabsinii hin jedhe naa dhafaateetiin malee ani hin cinne ni bar eenyulleen taane hin lolleen isa siin lolte ati manguddoodhaan lollee dheeruma biraa deebi'e lamuu taataan godhe fatiyaan immoo. Manguddoo bitiree ijoolleen kanaa singilii lachuun ilmoo dhalle ilmoo iyyuu qaban. Asa duutu barbaadamu kanaa ol manguddoo jettaa wallaan. Atama gabaasni kee sirrii ture garuu bakka gabaasa kee keessa haleellaa dhuunfaa keetii irratti raawwatte saayibarii jedhama haleellaa qilleensaa. Bakka manguddoonni lamaan abdii kutatan jireenya irraa eegatan. Nama guddaan fakkeenyaaf amma ana niitii qaba ilmoo qaba an nama guddaa. Ati ijoolleedha. Nama jedhamtudha. Ingiliidha mireen fuune hin heerumne. Ijoollee jedhamtan isin. Yookaan immoo shabaaba manguwannoo dargaggoo manguddoon ana ileerumne maa tokko neerumne jarri maa tokko neerumne tokko neerumne lamaanuu waan heeruman seete hai shakkiin kenna durbummaa qabanii ka jedhu shakkii qabna marammarsiisuuf deemaara hai Ineerumne lamaanuu tokko illee. Ijoollee taa'ee iskiriin godhaa dubbiin baddee takka na taa'an. Tokko heerumneeriin. Si ta'e heerumsiise. Kanaaf manguddoota jetteedha tokko heeruman jettee. Tokko heerumaniiru jedhanii bar. Hin heerumne nuti. Hayi. Ka beeynu. Uumuruma kanaa nuti tokko heerumin jiru ree maali inni baaraman masgiidatti baaraman moo ree? Umuruma kanaa umriin isaanii meeqa sila? Maal umuriin isaanii bar nama. Furdina qaaman laalta ruuza todda yaase ijoollee. Yaa furdina qaamaa miti. Ijoollee ruuza todda yaase ruuza biyya arabaa kanatu afuufe. Ati nama guddummaa jiraasatti kaadaa. Nama guddummaa ijoolleedha jedhaa jirtaa reereedha. Jilbiifadhe kaadee ijoolleedha ijoollee. Hangafa keetti boqotisu. Amma fakkeenyaaf ijoollee gaafa. Umuriin hangafa keetti miti umuriin hangafa. Qutusoota kiyya. Qutusoota kiyya lamaanuu maal hangafni ani ilmoo qaba nama guddaa baran. Yoo ilmoo qabaattes yoo ilmoo qabaattes umurii amma kana eenyuratti hin fakkaatan. Si oollatti. Fakkeenyaaf anamma naa gadi fakkeenyaaf jarri anaa gadi anamma umriitti waggaa 29 jarri immoo anaa gadi. Waggaa 23 4 jechuu jarri. Anamma ilaa maani beektaa haadha faateetti meen ture. Reedii jedheen asiliif haadha warraasaa jechuudha isin. Keessaa baaseen jedhe deengadda gaafa adamaa miti jechuudha fixadheera gaafa wasan jara kana qofa keessaa koo isin ibidda qabsiisee futtaaseen ibiddatti isin darba utuu naangoo qabaadhen jedheeni isin keessaa baaseera garuu araaramne kanumaan fixanne gaafas. Shabakaan tokko tokkummaatti tokkummaa shabakaan si kukkutaara. Kiyyammoo kan saati gaa isin qaba kan saati miti. Kiyyammoo kan saati komentii barreessaa. Kan keetina fakkaatan ammootu. Komentii barreessaa mee. Naantee warri na biraa isa moo ana natti maa shabakaan. Kiyya kalas keetti naan jaan. Kan saati okay. Kiyyaanis kalas sirreesse. Ila namni immoo reedii namni immoo yoo nu arrabsee maa nu arrabsa hin jennu gabaafne kaane namni maa nu arrabsa hin jedhamu seera isaa keessatti hin gammadama gaafa inni si arrabsu alhamdulillah itti duddaan ciiftee malee maa na arrabsa hin jedhamu. Amma gaafin kenna waa'ee ati maan arrabsee osoo hin taane ati maan arrabsiteedha ijoollee ta'e nama arrabsite ijoollee heeruman ganaa hin heerumin. Kana keessa siifan bana dhaggeeffanne. Amma irriitti dhaggeeffanne siifan bana dhaggeeffanne. Komii hawaasati yaadi komii hawaasa kaayiroo. Tiibanuu sirriitti dhaggeeffattee taate. Bakki sirriitti irraa qabadheeni warra jireenya irraa abdii kutatan maanguddoota ka jedhu sun naan taane ijoollee maanguddoo miti. Yeruma si jalaa gaafadhu ittan bana yeruma si jalaa gaafadhu. Itti banu modis. Bani me.
Hayyee qoyga. Oduu sun durtuu manguddoota kaayiroo lama gidduutti wal dhabdeen dalkan eega mudatee boodaadha yaaddeessaa irra geera jedhame deebi'ee laafuunsaa dhaga'ame. Walitti bu'iinsi lafa buleeyyii kaayiroo keessa jiraatan haala ammeessaa fi yaaddeessaa irra geera jechuun gara mana walii deemuun wal haleeluu dirree haleellaatti wal waamuu fi wal duuka fiiguun eega dhaga'ame booda qaama sadaffaan obbo Reedii Adam eega hirmaatanii booda wal haleellaan sun osoo milkaa'in hafee jechuuf jiraattonni kaayiroo dhimma kana hordofaa turan nutti himaniiru. Manguddoonni yookaan lafa buleeyyiin jireenya irraa abdii kutataa jiran kun gara wal waraansaatti ka darban haala ammeessaa keessa turaniiru. Waldhabdeen kana dura kaayiroo keessatti ta'ee hin beekne jara irratti ta'ee argamee jedhan. Kaayiroo keessatti yeroo hedduu waldhabdii yoo mudatullee qaamaan lafa irratti bu'ee kan wal lolaa ture hin turre. Kanneen toora miidiyaa hawaasaa irratti wal lolaniin alatti namni qaamaan walitti deemee hin jiru jedhan. Lafa buleeyyii fi kanneen umurii manguddummaa keessa jiran jireenya irraa abdii kutachuutti deemaa jiran kun garuu haarii fi miira isaanii miira nama guddummaa waan qabaniif to'achuu dadhabanii lafa irratti walitti deemanii jedha oduu himaan kaayiroo irraa kan nutti hime. Waa'een manguddoota lamaan kaayirootti wal dhabanii kun haala ammeessaaf lubbuu wal balleessuu maluu kan jedhu kakaasullee yeroo gabaabaa keessatti nama qaama sadaffaa Reedii Adam jedhamuun to'atameeraa jedhan. Ganamarraa naannoo sa'aatii tokko Itoophiyaatti siqu keessatti haati Faatee namni jedhamtu Fatihaa Mujaahid irratti haleellaa banuuf gara mana jireenya ishee imaltee turtee jedhu jiraattonni kaayiroo irraa nutti himan. Haaluma kanaan Fatihaa Mujaahid argeeraa haleeluuf fiigaa jira na jalaa fiigaa jira jechuun karaa miidiyaa ishee haadha Faatee yookaan manguddoon kaayiroo jireenya irraa abdii kutataa jiran lamaan kana gidduutti wal dhabdeen eega mudatee booda mariin nagaan furame moo maali ka jedhus yaadda uummataaf ka miidiyaa ta'eeraam. Waa'een wal dhabdoota manguddoota kaayiroo yookaan lafa buleeyyii kun haala ammeessaa irra ga'ee ture jedhu kanneen kaayiroo keessaa dubbatan. Wal dhabdeen jiraa kun kan nama ajaa'ibu keessaa meeshaalee gara qaban kanneen sagantaa qabatanii walitti adeemaa turanii jedhan oduu himaan kaayiroo irraa ka gabaase. Waa'ee wal dhabdee manguddoota umurii 40 keessa jiran kana baay'ee yaaddeessaa ture jedhan. Garuu haala sana xumuruuf qaamni sadaffaa namni Reedii Adam jedhamu hirmaatee ture. Garuu waan kana xumuruuf guutummaatti ulfaatullee haala laaffisuu irra ga'eeraa jedha Reedii Adam qaama sadaffaa ta'uun kaayiroo keessatti hirmaate. Lafa buleeyyiin kun wal doorsisa hamaaf warreebicha akkasumas meeshaalee sagalee hin qabneen lubbuu walii balleessuuf adeemaa turan. Umurii nama guddummaa keessatti umurii isaanii muraasa hafte keessatti wal galaafachuu maaliif barbaachise jechuun namoonni garaa tokkos dubbataa turan. Itti gaafatamaa waliigalaaf dhaabbata burjaajii kaayiroo ta'uun kanneen hojjetaa jiran Dooktor Raasiliitti waa'ee walitti bu'iinsa kanaa maali jechuuf gaafachuuf bilbila isaanii irratti yoo bilbillu bilbilli isaanii akka cufaa ta'e nutti himu. Irra deddeebiin dawwallus bilbila isaanii argachuu hin dandeenye. Yeroo itti gaafatamaa waliigalaaf dhimma burjaajii kaayiroo irratti hoggansa ka qaban Dooktor Raasilii argannetti kan qabannee dhiyaannu ta'a. Burjaajiin kaayiroo keessatti dhalate garuu edda osoo lubbuun balleessin osoo dhiigan dhangalaasin haala tokkoof tasgabbaa'eeraa jedhan. Garuu fuulduraaf maaltu ta'uu deemaa maaltu mudata ka jedhu sanga yoonaatti wanti ifa ta'e tokkoyyuu hin jiru. Oduus amma as keessatti qaamni wal lole haadha Faatee fi Fatihaa osoo hin taane tokkummaa fi Fatihaa fi haadha Faatee fakkaata gaa'isi. Gabaasa kana keessa wal lolaan kaayiroo fi Suudii fakkaata. Siigalee? Hayi akkamitti? Qooyi Oromoon adda nyaatu tokkummaa. Ila wanda akkamitti jechuun gaariidha. obboloota kee kanati obboloota kee ijoolleedha jettan. Garuu ijoolleen kun manguddoodha dhugaa yoo dubbanne manguddoota kun ati ijoollee obboloota kee waan ta'aniif ijoolleedha jedhaa hirtati. Nuti akka miidiyaatti Ana moositu argame tokkummaa iyyaan. nuti akka miidiyaatti manguddootti beekna wanna to'achuu qabna. Lafa buleeyyii jechuun umrii meeqaa ga meeqatti gaaffiidha intarvii ol goona. Soddomoota irra darbaniiru jechuudha. Lafa buleeyyii Soddomaa ol lafa buleeyyiin soddomaa ol. Amma yoo 31 ta'an fakkeenyaaf lafa buleeyyiidha. Soddoma taanaan lafa buleeyyiidha soddomaa kaasee agara qee 40 keessa ga'u garuu ijoolleen kun umuriin jiraatanii 40 ta'uu danda'u gara 40tti siquu danda'u lafa buleeyyii ta'aniiru walumaa galatti. Maaliif beektaa? Lafa buleeyyii lafa buleeyyiin dhiiraaf durbaa akka inni gargartee beektee moo hin beektu? Beeka. Durbii
Eerumarra darbitee umurii eerummaarra dargaggummaa sirra darbinaan lafa buleeyyii taate yookaan naannoo keenyatti waa biraa jedhan lafa buleeyyii taate umuriin xiqqoo kabi jennaan akka kee miti. Adama haftuu nu birattis haftuu jedhama. Eeywa anillee sila jechuun natti ulfaate galatoomi. Akkana jedhama naannoo keenyatti. Haftuu amma ijoolleen kun umurii eerumarra darbanii. Jarri haftuun taanedhaani. Umurii eerumarra darbanii. Mormiin kiyya. Jarri diidamii shan hin geenne nuyi warri umriin nurra deemee jedheetini mormaan akka saba ijoollee tana hojii yaadde hojii dhugeetti. Jarri kun waggaa yoo akka manguddoo taanuyyuu soddoma xiyyattu sana mallee waggaa lama takka hin naftiif ka jedhu mormii qaba. No 40mootatti siku ijoolleen kun ijoollee 40moota jala jiranudha. Soddoma osoo hin taane beekamaadha kun. Haati xiyyaa 42. Haadha keeti kan ijoollee jenne malee haati kee 42 ta'uu dandeessi bari isin maal rakkoo qabare ijoollee isa 40mootatti si qenne maal balleessine re. Duuba isi ka tokkummaa akka malee harka umrii oliif fageessee soddoma sanitti nuu qabi yoo ta'e illee. Adammaa ilaalcha obbolummaa keessaa bahe ilaalcha dhugaatti kottu. Jarri lachuusiif akka obbolummaa keessaa bahe ilaalcha dhugaatti. Ilaalcha obbolummaa 25 gadi ilaalchi dhugaa manuma soddomaati bakka soddoma. Haati faatee naannoo 38 akkas keessa jirti. Fatiyaan 36 akkas keessa jirti. Akkas keessa beekamaadha. Ay tokkummaa fuutatuma tenki isi tokkummaa diinummaa kana ga'u kananiis. No, dhuguma haati faateen deengadayyuu bar abaartee nyanna nyaattee deen sodaadhee dhiise haadha faatee abaarraan lafan buu namni guddi kun beekita abaartee nyaattee deen sodaadhe waan himu. Tokkummaa dhiisatti nama miidiyaatti namni miidiyaa feeriin dalagu feeriin godhin bakka. Haati ijoolleen kun manguddoo miti hin jetta ijoolleen kun manguddoo miti hin jetta. Manguddoo miti kana jilbifannee tuni irraa mormina nuti yoo miti. Jirta rakkoon kee bar haati koo hiriyaara keessa ta'uu barreessaa beekta haadha keetiin hiriyaa ta'uu danda'u barreessaa beekta obboleessoo. Amoo akkanuma beekurraa hima kaani kama beekurraa morma. Yaani umrii isaanii dhugaadha. Ati gudduma kana umrii isaanii kana jedhee daa'iman argine namoo guddaa argite bar reedii. Indeema ilmoo qabna nuu ilmoo ta'e na wal bira qabneetu malaallam mucaa umrii waggaa shaniitti akkatti ilaalee shan ta'uu isaan beeka. Umurii ati keessa dhaggeeffadhu waan sitti hima. Umurii ati keessa fuute keessa utuu heerumsiifatanii waan akka achiin arganu jettee yaadda ijoolleen kun yeroo ati fuute dura umurii isaanii umurii ati itti fuute sanatti utuu heerumanii umurii qixxee keetii sanatti yoon akka achii argu ture. Amma akka biyyaatti bari jarri hormaatarraa bilisa ba'anii jechaa jirtaatti. Egaa lafa maal gaafatta? Qooy amma rakkoon nuufati si walirraa qabdan maali? Anaan rakkoo an wal dhibnee bar. Jarri lachuu rakkoon jiru kana amma ati qaama miidiyaa jechuun amma fakkeenyaaf Aljazeera yookaan BBC yoo fudhatte qaama walaba jedhanii waa gabaasan gisee walaba kan amma yoo rakkoo sirra jara kana gidduutti wanna hubachuu qabdu loogiin qabnu jara lacheen gidduutti tan fakkeenyaaf amma loogiin qabdu loogiin qabdu garuu loogiin ati qabdu gabaasa kee keessatti dhagaa takkaan simbira lama haleelteeti dhagaa tokkochi ol darbattee simbira lama dhoofte. Amma ati nama guddaa mee namoota si jala gaafadhu ijoolleen kun nama guddamoo ijoolleedhaa jedhi gaafadhu warra si jalaa mee. Ijoollee miti dargaggoodha jarri. Qarree Oromoo. Dargaggummaa keessa taraniiru nama guddaa nama dargaggummaa keessa tarree maa waaqa jedhanii uleen deemaaranii oddoo dargaggummaa keessa taranii akkamitti suuqa jaa keessa danda'anii ol ari'an akkasitti fiigicha dhaqqabuu dadhabee waan guddoon akkamitti yeroo tokko qoy barana ijoolleen shabaaba ta'uu ragaan ragaa sitti argadhe ijoolleen tuni shabaaba ta'uu ragaan maal inni aniin kun aniin shabaaba ofiin jedhu kun fiigee dhaqqabuu dadhabee jara lamaan irra humna qaban manguddoon fiiguu hin danda'u shabaabni fiigee nama harka baafataa fiiganii harka uffata. Ila sammummaan guddummaa. Liibii ilaalle ati tamsaasa kallattii. Sammummaan guddummaa beektaa akka waan seexana qabuuti. Kanaaf inni ittiin jedhee bara naagaluu si hubachuu didde malee. Ofiin fiigee kee miidhama malee humnaa ol fiiga sammummaan guddummaa ofiin beeku innaa fiigu sana sammummaan guddummaa waan ta'eef jechuudha. Siigalee atamma siin fiigamu.
Dhuguma bar. Rakkoo guddaa irraa qabda ijoollee tana. Muunda kophaa kophaatti rakkataanii tokkummaa eegamee jirra. Isan ani immoo gaafa jedhan na raggatanii hangaraafa yaacii seenaa amiin jedha harkatti hin qabu naarra fitan jedhee abadan hin arrabsu an bar. Naarra fitan jedhee abadanutuma jirri akka jedhu naarrabsan nan beeku. Arraba caalaa haleellaa jimaa irratti dhoofte arraba wayyaa ati na leeltee na jeefte. Waa tokko Osoo amma namni gariin amma irraa mormuu baate. Koy atam odoo irraa mormuu baate namni gariin ijoolleen tun edaa dhuguma waan guddaa yaanee fuudha malee hambisuuf deemta. Inni heerumuu gannaa sila karoora heerumuu qabu reedi. Maal jechuudha ganaa heerumanii liji ilmoo ofii arganii ilmoo ofii arganii akkasitti agartee Yoo. wanna jechuu danda'an barbaadan. Ganna mallattoo qiyaamaati kun gannaa heeruma jechuun mallattoo qiyaamaati kun. Inni heeruma itti isa yoo dha Tokkummaa taa'ee jara tana waan rabbiin beekan jara tana yookaan ofumaan fuuta. Du'e kadha na galaafatte gaafa sana jalatti. Ilaa Umrii kee ka tokkummaa. Ilaa wanta hubachuu qabdu Umrii kee sittan himaa gabaasa kana fakkaatu kan biraa hojjedheera manguddoota lama itti maatii dhagaye. Dubaayitti manguddoo eenyumaan maqaan ishee isii barraa dhukkubfatte san. Isii Maqaan ganniidha. magaala isii akka magaalaa sana moo maal maqaan ishii narka bade beekamu. Ganniidha. Gannii fi tigistiin manguddoota sana warri sun isii beekita. Tigistillee ammayyuu abbaa warraatti galuu hin dhabdu walitti bu'anii turan. Sii galee manguddoonni sunis. Warri manguddoodha dhuguma dhugaadha laalamma kan jaraa sirriidha. Kan jiraa sirriidha hin argitanii. Loogii namni si ol dalagaa jiru biyya lafaa kana irra hin jiru. Warri sirriidha amma kan jaraa sirriidha laal indoo gongon. No. Haati faatee bar tigistii ganniidha hangafa taate haati faatee bar. Lakkibboo maaliif maal olitti fidda rabbiif rasuulii yaadee Dhuguma sitti ganni hangafa taate ganniidha hangafa taate tigistii ganni hangafa taate haati faatee. Lakkibboo maaliif maal olitti fidda tokkummaa. Amma yoo kas taate laal jari lamaanuu arsiidha ani hin beekan. Garbuu nyaatanii guddatan jari lamaanuu garuu samiif dachii walitti fidda. Garbuu nyaatanii guddatan. Guddina qaamatiin tilmaamaa jirta jechuudha amma argeera. Guddina maali bari ganni naadha faatee irra furdoodha guddina ta'e bar anaadha faatee tan gafan jedhee bar. Atamma umriin kee meeqa? Ani ji'a arafaa kana baaseen waggaa 20 guutu. Arafaa kana baasee guyyaa 20. Amma laalatti atamma laal argitee umrii 20tti ganaa waggaa 20tti akkuma koo areeda qabda laal ani waggaa 9 si caalaa jechuudha nama waggaa 29. Ati ijoolleen Waggaa sagal jechuun fagoodha umurii reediin hin maraatu. Ati isa fuuteen ilaalinatti ijoolleen kun nama siin wadaaddaru yookaan siin dhufuu miti. Ati ammallee ijoolleedha bar. Ijoollee keenya irraa bu'e ijoolleen keenya ganaa ni heerumne. Ineerumuu isichi heerumuu abdiin jira heerumuutti garuu. Adde abdiin jira jetta ganaa hin ta'u biyya kanaa baamee ganaa biyya kanaa baamee erga diyaaspooraa taa'ee heerumama. Shamarran akka biyya sanaallee bahuu danda'u. Hojii rabbiin beekamu garuu heerumuun hin jiru. Biyyaa bahuu danda'ani. Biyya sana keessaa bahuu danda'u. Hojii rabbiin beekamu. Garuu heerumni hin jiru heerumni. Akka keetitti jarri heerumaa hin heerumanii garuu nu heerumsiifnee sargiin isaanii dhuftee nyaataaf shirta Ati quban qabdu malee tokko heerummataniiru jechuun dhaga'e beektaa. Ati quban qabu beektaa. Ati kun qulqulluma wayiiti waa kana. Hin heerumanne dhugaa hin heerumanne jarri lamaanuu dhugaa dubbatuuf yoo fireendii jedhan kana qabatanii turan hin beeku malee. Neerum singili. Durillee. Jarri nuyi singiliidha jetta. Akka singiliin bade jarri nuyi maaturan neerum ne jedhi malee baa jarri nutti maaturan bara akkan itti bade. Neerum ne chor wade neerum. Dingiliidha yoo dingiliin akkanatti bade nuun jedhaa jiru kan inni iyyatti immoo akka bitti dingilii qabu jetta afan jarri nutti maniiru jechuudha. Dingilii laalla gaafa laale isinitti maka dingilii. Garuu ati kun beektaa badaa iji kee umuriin ilaaluudhaan garuu kaayiroo keessatti rakkoon ija keetii hin argu jedhan iddoo umurii. Hin arga ilaala. Hangana amma waan addamma jettu kana hunda DN ani naartitee waraqata jararraa akka keessa maal gochuu eegalte beektaa haati faatee manguddummaa keessachi baate maal gochuu eegalte beektaa tasa umuriin kutee waan amma jette hin beektu. Haati faatee irraa gabbuu. Wayika.
Aduh, dadhabee amma sirraa deema. Harka kee kaayiroo irraa nuun fuudhi. Dubbii gaafa biraa laallee fi amma ijoolleen araaramtuudhi isiin araarsinaa hin tokkine ishee. Koy ready koy hin deemini waan si gaafa. In araarsine. Tasgabbeesseera jechuun ni dhaabe waraana dhukaasa dhaabate ammaaf dhukaasni dhaabateera araaratti itti aanakka wayii tokkoon hin ta'u. Innaa fiigichaan sana jarri lachuu wal arganiiru moo sobanii fiigan innaa fiigan sana wal arganiiru. Wal arganiin wal ari'aa jedhan kaa'ee waliin argine akkamitti wal ari'an. Ati faatee dhuguma baga baqattee kanaaf qulqulleeffannee tamsaasa kallattii darbaa ture ilaalletedha. Kanaaf qullee baga baqatteenna. Na dadhabsiiste nama deemi. Ciao bakka. Ciao. Tokkummaa aarii isaa seeronni jedhitti baate haadha baate fi wannatti dhagaa tokkoon simbira lamaa leelee wanna tokkummaan dhagaa tokkoon simbira lamaa leelee aarii irraa qaba fakkana jedha tokkummaan aarii isaa keessa baata miidiyatti sababeeffatee tuman iddeetti ofii keessatti baate dhugaa rabbi